Muslimni wallaggaa dubbii kana hin dhageenye akka hin jenne hundi keessan affeeramtaniittu. Inni dhageesses sheerrii poosti gochuu akka hin hifanne akkuma ati innis beeknu nuti muslimootni wallaggaa utuu baay'inaa fi beekumsa boonsaa ta'e qabnu akka waan hin jirreetti nu odeessaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Dachii Rabbi bareechee akka biyyattiitti qubsumaaf gaarii godhee uume kan qilleensi ishee nama hundaaf taatu kan irra facaafnaan dirribii namaaf laattu kan oomishni ishee akka biyyattiitti iyyuu barbaadamtu kan ilmaan ishee fakkeenya biyyaaf taatu dachii lalistuu bareedduu magartuu kana irratti maqaan Rabbii sirriitti irratti waamamee galateeffatamuu qaba yaada jedhuun ilmaan wallaggaan oomishti waliin mari'achuun guyyaa gaafa 28 ji'a 3 bara 2018 galma guddicha magaalaa Naqamteetti muhaadaraa guddaa waan qophaa'eef sagantaan kunis sirna baniinsaa fi waliif mallatteessuu kolleejjii Islaamaa Wallaggaatii fi yuunivarsiitii Sunnaa gidduutti kan geggeeffamudha. Sagantaa kana irrattis beektonni Islaamaa, aalimotaa fi ustaazonni urjii biyyattii ta'an kanneen jiraachuun isaanii jireenya keenyaaf aara galfii kennu irratti affeeramaniiru. Maarree nutis bakka gaariin namaa irratti hirmaate kana irratti gaarii taanee hirmaachuun dachii maqaa Rabbii dheebotte kana irratti maqaa Rabbii faarsinee moggaasni bareedaan kunis akka bakka nun buune haa beeksifnu ofirraas haa kaafnu isiniin jenna. Sagantaa bareedaa kana irratti hirmaannee biyya keenya bareechinee ofiis haa bareennu isiniin jenna. Dhaamsa keenya share repost godhaa namoota hin dhageessisa. Yaada keessanis karaa koomentii nu beeksisa. Wal argaan gaafa 28 ji'a 3 bara 2018 galma guddicha magaalaa Naqamteetti Wallagga biyya tokkummaa ammas biyya muslimaati. Anis Nasrii Wallaggaati.